Zulaa maaf akkana rafaarta eessa akkana ooyifattee rafaarta namni jettan hedduu keessantu jira akkuma isin argitan kana soofaa hedduu mijataa ta'e kanarra haaluma salphaadhaan gadi taa'ee achuma keessa hirribni naallite akkuma isin argitan kana soofaan kun akkana fakkaata taansee algaadha algaan lama qabdi algaa ofiitii fi algaa mana keessummaa qabdi akkuma isin argitan kana viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti subscribe like share gocha akka ilaaltan kabajaadhaan isin gaafadha hiriyoota keessaniif share gochuun irraanfatina warroonni meeshaa jechuu barbaadan gara Zulaa shokoota ajadha warroonni filannoo keessan Zulaa ta'e hundi keessanuu narra gammadanii hin jaalattan jedhee abdii guddaa qaba akkasuma viidiyoo kiyya kanallee hiriyoota keessaniif share gochuudhaan waliif qoodaa isinin jedha laayikii tuqaa akka nama hunda bira naaf affacuuf na gargaara waan ta'eef laayikii osoo hin tuqin hundi keessanuu bira hin darbina kabajaadhaan isin gaafadha viidiyoo kiyya kana hanga xumuraatti ilaala waa hedduu irraa baratanii waa hedduu argatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuu ni jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabajaan kenna simbiraa jiraatu. Soofaa haalaan bareedaa ta'ee fi kwalitii kana qabadhee isin dhufee jira. Hundi keessanuu bakkuma jirtanii nagaa fi kabajaan kiyya simbiraa jiraatu jecha kan biyya keessaa fi kan biyya alaa kan dhiiraa kan intalaallee hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan kiyya simbiraa jiraatu jecha viidiyoon kiyya kun akkuma simbira dhufeen subscribe like share godhaa hiriyoota keessaniif jecha ittaansee gara hojii kennatti yoo deebine soofaa akkaan bareedaa ta'ee fi haalaan nama simatu kana jechuudha kan nama kudha wayi teessisu namoonni hajamtanii dhuftanii keessan na dubbisuu ni dandeettan isinin jedha akkuma isin argitan kana soofaan kun soofaa qofa osoo hin taane maashaallah namni barbaadan kamiyyuu itti dhiyaadhaa isinin jedha soofaa kana soofaa haalaan bareedaa ta'e kan nama kudha wayi teessisu namni hajamtanii ajajachuu ni dandeettan isinin jedha obboleettii teenya qaaliidhaaf haala isin argitan kanaan hojjannee xumurreef jira jechuudha maashaallah jedhaan isinin jedha hundi keessaniyyuu isinillee namoota barbaadu keessaa yoo tokko taatanii koottaa keessaa na dubbisaa isinin jedha isa qofa osoo hin taane gooddanyaan isiillee kinooti kan isin argartan kana ajajattirte jechuudha. Inni kunillee akkuma isin argitan kana kinooti baay'ee bareeda jechuudha maashaallaadha leezarii isinitti fakkaate leezarii miti jechuudha yoo kana laaltanii maashaallaadha isinin jedha isa viidiyoo biraa irra qabadhee isin dhufa amma garuu ka irra haasa'uu qabnu meeshaa haliimaa qofa irratti haasa'uu qabna jechuudha isa kaanillee inshallah viidiyoo biraa irratti meeshaa biraa dabalataa waan qabduu fi meeshaa sanarra qabadhee isin dhufuun kiyya waan hin oolle waan ta'eef gara soofaa kanaatti yoo deebine soofaa qofa osoo hin taane akka algaatitti illee ni fayyadamna jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaa kinooti algaa jennee fayyadamna hin dandeenya asumaan jechuudha namoonni soofaa kana barbaadanii keessan na dubbisuu hin dandeettan jechuudha soofaa akkaan bareedaa ta'uu fi akkasuma michooti ajaa'ibaa qabu yookaan jechaadha namatti tolu jechuudha Zulaa maal taate yoo jettan jidduudhaan maa badde yoo jettan kinoo jidduumaan rafee jechuudha soofaa kanarra gadi ciisee soofaa akkam mijataa ta'e kana isinuyyuu laaltanii hubachuu ni dandeettan isinin jedha ani garuu tasuma irra taa'ee ilaalumaa fi kanuma keessa hirribni naallite isinin jedha hordoftoota kiyya mijataa akkama soofaa akkamii akka mijataa ta'e isinuun hubattan isinin jecha gara soofaan keenyatti yoo deebine akkana fakkaata jechuudha maashaallaadha karariin isaa bifti isaa kireemiidha kireemii gurraachaani bakkan kireemii kun carqiidha kan gurraachaa kun leezariidha. Soofaan kun baay'ee bareeda jidduu keessa warqaammaadha soofaa haalaan bareedaa ta'e kana koottaatii narraan bitadhaa isinin jedha isa kana qofa osoo hin taane kan biraallee hedduu gadi isin dhiisee jira kanneen keessaa ka barbaadan yoo na ergitan haala gaariidhaan isin dalayna meeshaa kwaalitii fi meeshaa sirri qulqullina qabu nu biraa kan argattan jechuudha yeroo hundumaayyuu inni biraa ammoo ammallee jechuudha bakkee barbaadan irraa sirrishuut gootanii daawloot gootanii jechuudha dizaayinii barbaadan dizaayinii biyya alaa kafeetaniin yoo irratti ergatanii akka gaariitti qulqullinaan oomishne isinii baasna isinin jedha meeshaa akkana jiru meeshaa babbareedaa kan yoo barbaadan filannoon keessaan Zulaa maashoo haa ta'u isinin jedha hordoftoota kiyya akkuma isin argartan kana soofaan kuni haalaan bareedaa ka ta'e akkasuma bareedina qofa osoo hin taane keessi isaa kwaalitii ka ta'e meeshaa baay'ee xiraatii qabu akkasuma keessi isaallee boondiidii ka ta'e akkuma isin argartan kana jechuudha ispoonjii miti keessi isaallee boondiidha jechuudha boondiidhaan ka dalagame qulqullinni isaallee akkasumatti namoonni majlisa hin jaalanne hedduutu jira namoonni sunniin soofaa kan fayyadamuu dandeettanii sababni isaa keessi isaallee boondiidha gubbaan isaallee bareedinni akkuma isin argitan kana akkasuma obboleettiin teenya qaaliin algaa isin argitan kana haala isin argitan kanaan daleessifattee jirti jechuudha algaan kun meetira 150 koomodiinoo 2 qaba akkasuma miila isaa jalatti jechuudha wanta barbaadan kan kaachuu dandeettan qaba jechuudha koomodiinoon isaa lachuyyuu mastaawotii qaba mastaawotii kana akkuma isin argartan kana kinooti mastaawotii gama lamaan irraayyuu qaba namoonni soofaa kana algaa kana jaalattan yookaan isinitti tolee jiru jechaadha ifa manarraa ta'a isinitti tolee jiru keessan na dubbisuu dandeettanii algaan kun algaa baay'ee bareedduu taatee meetira 150 algaa akkas guddaa
yookiin kifilii namaa yookaan kilaasii namaa fixuu miti algaa jiddu galeessaa fi qalalli jedhee inni kunillee addaan hin bahaa yoo barbaadan isa kana kaastanii bootaa wayii keettanii isa kana bicha akkana fayyadamuu ni dandeettan isiniin jedha hordoftoota kiyya isa bira ammallee hoo barbaadan inni kun kinu akkana irraa ol ka'ee jedhee waan barbaadan keessa guurachuu dandeettan jechuudha yoo barbaadan akkana gaddeebistanii ergatti gaddeebistanii booda kinooti as keessatti waan barbaadan waan hedduus ni qabata jechuudha caammaa haa ta'u waan barbaadan irraa jechuudha. Caammaa yeroo baay'ee waan hafuura hin baasneef jecha caammaa hin affana waan akka komfortii hamsoolaa waan akkasii san keessa guurachuu hin dandeettanii garuu xiqqoo waan hafuura bakka baasu hin qabneef jecha hin affana jechuudha mana keessatti. Inni bira algaan kun mijanni isaa akkaataan itti namaaf mijatu algaa baay'ee bareedaati akkasuma immoo dirrisingii takkallee isin hin barbaachisu isuma akka dirrisingiitti fayyadamuu dandeettanii isin hin jenna. Akka dirrisingiitti illee ni fayyadamna jechuudha kinootee akkuma san argitan kana lachuyyuu akkana qaba waan ta'eef baay'ee guddaadha maashaallaadha namni hajamtan alga kana dalaysiifadha dirrisingis hin barbaachisu algaa meetira 150 jechuudha mana ofii keessatti haala kanaan ittiin midhaaguuf yookaan itti gammaduuf akkana dalaysiifattee jirti jechuudha obboleettiin teenna firaashin irra jiru kun firaashii isaati miti ani garuu viidiyoo irratti isin furaabuuf jecha callisee firaashii biraa irra isin kaa'ee malee firaashin kun firaashii isaati miti ka isaa akkasitti hin fakkaanne firaashin isaa sirrii keessa ol bahuu qaba ani garuu kabiraa fidee keessa godhe jechuudha viidiyoodhaaf jedheeti isin yoo barbaadde firaashii barbaaddu irra bitachuu dandeetta sin jedha obboleettii yaaqaali walumaa galatti algaan kee akkana fakkaata algaa biraa algaa dabalataallee ni qabdi jechuudha kan mana keessummaatiif hojjechiifatte namni mana namaa yeroo dhufu keessattuu keessummaan kabajaa qabdu keessummaan ulfaattu yoo dhuftu mana namaa jechuudha firaashii irra ciibsuun xiqqoo namatti ulfaata sababa saniif jecha warroonni kilaasii tirfii qabdani akka isii kanatti dalaysiifachuu dandeettanii algaa gatiin isaa qannasu jechaadha. Algaan obboleettii teenna akkuma sana argitan kana jira maashaallaadha kinooti dirrisingii tokkollee isii hin barbaachisu algaalleen akkana fakkaataa carqiidhaan dalagame jechuudha itti inni biraa immoo algaa keessummaa fi naa dalagi jettee algaa qalalli jedhe yookaan gatiin isaallee xiqqishuu ta'e jechuudha haala kanaan dalaysiifattee jirti jechuudha kinooti akkuma sana argitan kana maashaallaadha algaa kana namni hajamtanii dalaysiifachuu ni dandeettan isin jedha meeshaa obboleettii teennaa kana keessa ka isin jaalattan yoo jiraate iskiriinshot godhaa keessa naa ergaa kana qofa osoo hin taane ka biraallee ka isin jaalattan yoo jiraate keessanii gabbuufattanii daaloot gootanii qabda yoo jiraate narratti yoo ergitan haala gaariidhaan isin dalagee midhaaksee isin baasuu ni danda'a isin jedha meeshaan keenya obboleettii teennaa akkuma isin argitan kana jira kinooti koomodiinoon isaa tokkoon balbala jechuudha inni kun ammoo masaabaadha jechuudha miilli isaa jalillee kinooti akkana jira diizaayinii isin argitan kanaan akkanatti itti bareedee jira jechuudha koomodiinoo lammaffaatitti yoo deebine yookaan kiisa lama qaba jechuudha inni kiisni lamaan isaatu tansharaataatiidhaan kan dalagame meeshaan dalaynu kamiyyuu ta'e tansharaataati kana kadhabee hin jiru maaliif meeshaa hedduu qulqullina qabuu fi meeshaa hedduu bareedaa kwaalitii ta'e jechuudha kan hojjannu meeshaa sirrii qulqullina qabu dalagina akkasuma immideeffii nurraa dalaynu immideeffii tokkoffaa yookaan muka tokkoffaa irraa hojjanna jechuudha akkuma isin argaa jirtan kana inni biraa qalamiillee jedha jechuudha qalamiin sirriitti inni wasaanyiin qalamiidha jechuudha maaliif jenna qalamii bareedaa kwaalitii yoo hin taane yookaan amala manacha kaa'uu qabaa yookaan ammoo waa qaba jechuudha meeshaa akkana kana barbaadan na biraatti ni argattu keessaa na